Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifama. Kaballeessa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eegameen kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa wajjin akka maa dureetti godhannee ta'u kan ilaallu dogongoraa amantii Pirootestaantii keessa jiru jedha. Dogongoraa amantii Pirootestaantii keessa jiru. Inni jalqabaa akkuma beekamu addunyaa kanarratti amantoonni baay'een akka jiran hundi keenya iyyuu hin beekna. Amantiin hedduu haa jiraatanis malee dhugaa Waaqayyoo garuu tokko qofaadha. Waaqayyoon dhala namaatiif amantaa tokko bichaa kenne. Amantaa jechuun amantii fi waaqeffannaa bakka tokkotti kan qabate ta'ee seera amantii fi waaqeffannaa jechuudha. Waaqayyotti amannee seerri ittiin waaqeffannu amantaa jedhama jechuudha. Yookiin amantiin amantaa keessa jira jechuudha. Kiristaanota wanti hubachuu qabnu. Addunyaa kanarratti amantiiwwan hedduu jiraachuu danda'u malee amantaan tokko bichaatu jira. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gooftaan tokko, amantaan tokko, cuuphaan tokko wanti jedheef jechuudha. Amantaan dhala namaatiif kenname tokko akka ta'e kiristaanonni hubachuu qabu. Amantaan dhala namaatiif al tokko kenname kuni yeroo jalqabaatiif ergamoonni gaafa sanbata guddaa gaafa isaan uumaman Waaqayyoon dhala namaatiif dhugaa ishee taatee kenne jechuudha. Amantaa jechuun daandii dhugaa jechuudha. Amantaa jechuun daandii Waaqayyoo wajjin itti wal qunnamnu jechuudha. Amantaa jechuun gulantaa namoonni Waaqayyoon waaqeffatanii jalatti qabamanii jechuudha. Amantaa keessatti immoo amantiin ni argama. Amantii jechuun maal jechuudha? Amantii waa lama of keessaa qaba. Amantiin waa lama of keessaa qaba yoo jennu amanuu fi amanamuu jedha. Amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenyaan arguu hin dandeenye yookiin dhaga'uu hin dandeenye hin jira jennetoo fudhachuudha jechuudha. Amanuu jechuun fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Waaqayyoon hin argine garuu Waaqayyoon akka jiru amannee fudhanneerra. Gooftaan keenya Kiristoos biyya lafaa dhufuu haadha keenya durreerraa itti dhalachuusaa hin argine garuu fudhanneerra. Mootummaa Waaqayyoo ishee samii akka jirtu hundi keenya iyyuu amannee fudhanneerra. Kanaafidha Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1-3 irratti mootummaa ishee samii yookiin abdii kan godhan jechuudha. Mootummaa ishee samii abdii godhan. Amantiin abdii kan nuuf mirkaneessaa jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo kan samii nuti nagarre garuu amantii waan nuti arganiif waan nuti arginuuf amantiidhaan hin jira. Mootummaa Waaqayyoo hin dhaalla. Mootummaa Waaqayyoo hin jirti. Gannat hin jirti. Gooftaan addunyaa kana uumee booru gannat nu galche jenneetti fudhannaa jechuudha. Kuni amantiidhaan waan raawwannu jechuudha. Amantiidhaan gaafa raawwannu wantoota lamaan kan sirriitti hubachuu barbaachisa jechuudha. Amanuu fi amanamuu. Keessattuu iyyuu warreen Pirootestaantii yeroo baay'ee amantiidhaan qofa fayyina jechuudhaan ilaalcha isaanii yeroo ibsan ni dhageenya. Amantiin maa namoota qofa osoo hin taane warrootumti hafuura hamooyyuu yookiin daabiloosuyyuu amantii hin qabu. Amantii jechuun waan barbaadde tokko taati. Mukattis haa ta'u, dhagaattis haa ta'u, lagattis haa ta'u, gaarattis haa ta'u, wanti suusiif amantiidha. Amantii jettee fudhatte nuti adda kan taanu isaan maaliidhaan yoo jenne addunyaa kana kan uume Waaqayyoon addunyaa mul'attuu fi addunyaa hin mul'anne Waaqa waaqeffachuu keenyatu isaanirraa adda nu baasaa jechuudha. Malee warroonni kuwwanis amantii qabu garuu amantaa hin qaban. Amantii qabu malee amantaa hin qaban. Kana kiristaanonni sirriitti dabaafnee hubachuu qabna. Amma warri saayintistoota amantii waan haasa'an tokko hin qabaatu. Waan haasa'an tokko hin qabaatu. Isaanis jechuudha. Amantaa garuu hin qaban. Amantiidhaan hin fayyinaa eeyyee hin fayyinu. Amantiidhaan hin fayyinaa eeyyee hin fayyinu. Yoo amantaa keessa jiraannee waan sirrii sanitti yoo amantiin keenya sirrii yoo ta'e jechuudha.
amanuu fi amanamuudhaan yoo deddeebine. Amanamuun jechuun immoo waan amanamne saniif deebii laachuu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Kiristoos waaqa ta'uusaa, uumaa ta'uusaa, fayyisaa ta'uusaa, jiraachisaa ta'uusaa, nyaachisaa ta'uusaa amannee jirra. Amannee erga fudhanne immoo waan gooftaan keenya Kiristoos nuun jedhe hojiirra oolchuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Kiristoos duuka bu'oota isaa gara biyya lafaatti gaafa erguu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti gara addunyaatti deemaa maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluudhaan barsiisuudhaan cuuphatoo duuka bu'oota koo taasisaa jedheera. Isa bichaa miti gooftaan keenya Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganuu fannoo koos baatee na duukaa haa bu'u jedhee jira. Isa bichaa miti wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti namni lammataa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa yoo hin dhalanne mootummaa waaqayyoo hin dhaaluu jedheera. Isa bichaa miti wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti namni amanee kan cuuphame hin fayyaa jechuudhaan duuka bu'oota isaa gara handaara biyya lafaa kanatti ergeera. Kanaafidha duuka bu'oonni lafa handaara biyya lafaatirraa gaafa deeman waan gooftaa keenya Kiristoos irraa waan fudhatan hojiirra oolchuudhaan amansiisanii erga barsiisaniin boodatti cuuphanii jiru jechuudha. Kanaafidha warri Pirotestaantii yeroo baay'ee amannee jirra erga amannee gahaadha jechuun dogongora guddaadha jechuudha. Namni amane suni cuuphamuun dirqama ta'a jechuudha. Keessattuu warri Pirotestaantii cuuphaan fayyinaa fi miti kan fayyinaaf nu barbaachisu amanuu bichaadha jechuudhaan yeroo ammaa ilmaan namaa gara cubbuutti akka deddeebi'an waaqayyo irraa akka fagaatan of tuulummaadhaan akka deddeebi'an jiru jechuudha. Erga nuti Kiristoos amannee nutti murtaa'u jechuudhaan hojii gadee akka haasa'aa jiran hundi keenya iyyuu ni argina jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos murteedhaaf gaafa biyya lafaa kanatti dhufuyyuu warroonni isatti hin amanne har'aayyuu murtee jala jiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti yoo dubbifnu warroonni ilma waaqayyootti hin amanne, ilma waaqayyoo hin beekne har'aayyuu murtee jala jiru jedha. Isaaniidhaaf boruu murteen hin barbaachisu. Isaan gara si'oolii galu jechuudha. Garuu warroota kiristaanota taanee warroota kiristaanummaan biyya lafaa kanarratti deddeebinuuf garuu gooftaan keenya Kiristoos wantoota 6 akka nu gaafatu wangeela irratti kaa'ee jira. Inni suni hojii gaarii jedhama jechuudha. Isaan keessaa inni tokko maal jedhee gooftaan keenya Kiristoos beela'ee yoomna nyaachiftanii dhoobadhe yoomna obaaftanii jedhee wantoota 6 kanii nu dardareera. Wantoota 6 kanii maaliif nu gaafata yoo jenne nu warroonni kiristaanota jennee ilma waaqayyootitti amannee deddeebinu wantoota gooftaan jedhe guutuu qabna jechuudha. Kana jechuun immoo ammas warri Pirotestaantii Ortodoksonni hojii nuti hojjennuun fayyina jedhanii yaaduu jedhan miti nuti akkas hin jenne. Inni barumsa inni amantaa Ortodoksiis akkas jettee hin barsiifne. Eeyyama waaqayyootiin waaqayyoon akka nu gargaaren hamma nurraa eeggamu hamma dandeenyu gaabbii galuudhaan deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraachuu qabna malee amantiidhaan fayyeerraa akka fe'en ta'a jechuun gara si'oolitti nu geessa jechuudha. Kanaafidha manni amantaa Ortodoksii amantii fi hojiin gargara hin ba'u jetti. Amantii fi hojii gaariin gargar hin ba'u. Namni amane tokko jireenya kiristaanummaatiin biyya lafaa kanarratti hojii gaarii hojjechaa ilma waaqayyoo fakkaachaa duuka bu'oota waaqayyoo fakkaachaa deddeebi'uu qaba. Obboleessa isaa jaalachuu qaba. Soomuu qaba. Sagaduu qaba. Faarfachuu qaba. Wantoonni kunniin hundi isaatu hojii gaarii yookiin jireenya kiristaanummaati jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu dogongorri guddaan amantii Pirotestaantii har'a wajjin ilaalle keessatti wantoonni hubachuu qabdanii namni amantii bichaadhaan fayyuu hin danda'u jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti caqasoota fuunetoo wajjin ilaallaa jechuudha. Namni amantii bichaadhaan fayyuu hin danda'u. Amaneera erga amanee cuuphamuu qaba. Erga cuuphamee dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuu qaba. Erga dhiigaa foon gooftaa fudhatee immoo jireenya kiristaanummaatiin biyya lafaa kanarratti deddeebi'uudhaan gaabbii galaa deddeebi'uu galuu qaba malee of tuulummaadhaan deddeebi'uu akka hin qabne hundi keenya iyyuu hubachuu qaba. Kanaafuu warri Pirotestaantii dogongorri guddaan isaanii namni amantii bichaadhaan hin fayye jechuudhaan ilmaan namaa gara si'oolitti geessaa jiraachuu hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u.